Meseji barreessuu fi amma gara jijjiireera addana yelaan jettu itti fufe. Kanaafuuti nabiyyoonni jalqabarraati nabiyyoonni ergamaa itti dhufee ergamaa ta'uusaa wallaalan hedduutu jiru jechuudha. Yoo gaafatan malee ati eenyu jedhanii gaafatanii yoo inni deebiseef malee jechuudha. Fakkeenyaaf Maariyaamiin dhufee itti dubbatee jennaan eenyu ati jettee jennaan ergamaa Waaqayyoo Gabreeliin akka ta'e itti hime. Zakariyaan akkasuma jechuudha. Quraana keessatti jechuudha. Kabra Saamu'eel tokkoffaa keessatti olaaltee jettee eenyu Salamoon I think abbaan inni dhufee Waaqayyo itti dubbate jennaan fiigee dhaqee irraa kee baqate situ na waama abbaa kee jedhee waame ammas deebi'ee lammaffaa ammas situ na waama abbaa kee jedhee waame ammas haqee kan biraa sadaffaarratti yoo kana sagalee ammaa dhageesse ana jira garbichi kee jedhiti itti dubbadhu jedheen maaliif eenyu akka isa waamu wallaaleetudha jechuudha. Yoo itti himame malee kan hin beekne hin jiran jechuudha. Ammoo ergamaa Waaqayyoo akkas naan jedhee kan dubbatus hin jira. Ergamaa Waaqayyoo ijaan argee osoo hin taane Waaqayyo itti beeksisee ta'uu danda'a, itti himee ta'uu danda'a, achirratti itti himamne malee. So, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalqaba gaafa argan ru'yatu saadiqaa argu. Ru'yatu saadiqaa jechuun waan abjuudhaan argan tokko ganamarra kan dhugoomu jechuudha. Waan tokko abjuudhaan arganii kan dhugoomu hin argu. San booddee wanni sun akkanaan tikraara ta'aa deemee gaafa garuu dhuma wahyiin itti dhufeedha jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakki jarri jiran achi keessaa magaalaa keessa na waliin jirtaa dingata biizii akka hin taane siif hin dubbataara waan ta'eef. Okay. Magaalaa jiru keessa namatu mana yaalaa jira. Namatu mana yaalaa jira saniif birrii yoo inni. Gure qalbii keessaa akka qoddeeffattu. Itti fufi bakka itti fufi. Ayyee. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkuma siin jedhayyuu nabiyyo son ta'in jiratti kan dubbatan abjuudhaan kan dhugaa ta'ee waan sun argamudha kan jarri argan akka hadiisa Sahih Bukhari keessatti dubbatame jechuudha lakkoofsa 3 irratti abjuu ru'ya saadiqa arganii abjuu dhugaa taate argu jechuudha. Waan jarri argan sun dhugaa ta'e kan raawwatamu. San booddeedha achi baanii gaara hiraatti galanii gaara hiraatti erga galanii booddee ergamaan Jibriil itti dhufe jechuudha. Ergamaan Jibriil gaafa itti dhufe jedhee jarri kan itti dhufe kana eenyudhaan illee hin gaafanneeni innis waan hin gaafatamne ittiin deebisne. Ani waan gaafatamu malee hin deebisu isaanis hin gaafanne akkanaan gara Khadiijaatti deeman jechuudha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana jechuun maali? Osoo jarri hin gaafatiin fakkeenyaaf Maariyaam gaafa gaafatteeni jettu ana ergamaa Waaqayyoo akka ta'e itti dubbate. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin gaafanne. Gaafa ergamaa Waaqayyoo dhufu isheenis sodaattee jirti. Maariyaam sodaatte, Zakkaariyaa sodaatte yookiin Zakariyyaa sodaatte. Naa dhufee itti meeuf jedhe ergamaa Rabbi sodaatee jira jechuudha. Sodaan xabiidha. Jarri mana keessa ta'anii sodaatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka gaara keessatti kophaa isaanii ta'anii Rabbiin gabbaran namootarra adda ba'anii kophaa tulluu keessa ta'an keessatti itti dhufe. Yoo waa shirru seeyu xabi'aa ilma namaati. Namummaan keessaan bahu. Waa rifachuun, waa sodaachuun namummaadha kun. Sigalee jagnummaan garuu egaa waan sana bartee booddee baqachuu isaati. Malee namni ammas keessa sun taa'u hatta sifaana tunaa saaru otoo waa akkas jechuun koo namummaadha kun. Leenca sodaachuun waanuma uumama keessatti namni qabudha malee waan biraadhaa miti. Garuu hoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanni sun ta'e garuu wanni si jechuu barbaadu dhumarratti wanta ani jeneraalaayizii godhee bahu maalinni nambaa waan jedhu dhiisee bahu sin xumursiisa. Nabiyyiin tokko Gabri'eeliin itti dhufee ana Gabri'eelidha jechuudhaaf sharxii miti jechuun ulaagaa miti. Macaafa kam keessattuu karaa kamirrattuu ani kasitti dhufe Gabri'eeli waaqa biraa ergamee dhufe yoo hin jedhamne nabiyyiin sun nabiyyii miti kan jedhu kan kaame tokko hin jiru. Yoo jiraate yeroo sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakki nabiyyii miti inni si wajjin murteessina. Namni tokko nabiyyii ta'uudhaaf dubbiin inni dubbate raawwatamuudha akkuma macaafa kakuu moofaa keessatti dubbate jechuudha. Sabni isaa sun hojiin isaa sun dagaagee mul'achuudha. Kan kaame malee waan sanaan alaatti nabiyyiin tokko nabiyyii ta'uudhaaf ani ergama Gabri'eel sitti dhufe waan jedheen nabiyyummaa isaa kijiba kan jedhu jiraate welkaam fudhachuudhaan dandeenya sun daruurii dirqamaadhaan ittiin jechuu barbaadeen akkasi. Ilno gaafii hangaafadheef kallattii gaafii hangaafadheera miti deebiin ka deebi'e. Ila kanan jedhe jalqaba maal jette situ waa'ee isaa si dubbadhee kakuu moofaa rifeerii godhe jennaani suni ufitti amanuu dhabuu mul'isa malee yoo ka ofi amanu ta'e waanuma ofii jedhe qofa akkana jedhaa naan jedhaati. Loojikii kan keerratti hundaa'e si gaafadheen. Eega akkas ka jettu ta'eeti nabiyyiin yeroo jalqaba mul'ata fudhatan yookaan waa'iin yeroo isaaniif kennamu waa'ii yeroo fudhatani
Abbaan itti dubbate kun eenyuun akka ta'e. By the way, yaadota amma dhumarra jette kana hin dagatin. Maal jettee namni tokko dhugama rabbiin irraa ergamu maaliin adda bahee beekama. Wanti inni jedhe dhugaa ta'uuf dhugaa macaan qulqulluu garuu wanti inni jedhe illee dhugaa ta'e jedha. Keessa dhee boqonnaa 13 lakkoofsa tokkorraa gadee dubbiftu wanti inni jedhe illee dhugaa yoo ta'e. Yoo garuu waaqa dhugaatii ala kasin deebisu isa dhagayinaa jidduu keessanii baasaa jedha. Anyway kun ka macaafa qulqulluuti. Macaafa qulqulluu ignoorii godhe. Isaa miti kan si dubbata. Waa'ee macaafa qulqulluuti miti. Yoo waan biraa riferii gochuun dandeettii dhabuu kan mul'isu ta'e yaadati jetteef siin jedhe kan. Nabiyyiin Muhammad gaafa waa'ee hiraa kaafteetta gaafa wanti kun itti dubbatu si'a sadii irra deebii gaafa dubbadhu jedhuun qara'e dubbisi gaafa jedhuun. Isa wajjin wal baree abbaa waan kana jedheen eenyuun akka ta'e oduu addaan baafatiin nama biraa irraa mirkanaa'iinsa waan kanaa barbaade moo barbaade? Yookaan mirkanaa'iinsa eeyyee. Maanni restriction? Laaf restriction for some. Harka keenya hordofin. Mee bisanii. Okay. Hin darbatee de. Maamma Saaba jirtaa? Deebisaa galchaan viidiyoo cufatee haasoo dingata harka isaa waan daddarbate fakkaata. Harka daddarbata nama darbata. Maal ta'e? Yoo harka daddarbatan wanni fakkaata eeggadda Kristiin Abdii adabsiiseenu. Hin bu'e ammas. Abdii bultii sadiin adabsiiseenu hin gadda. Maala yaadadhe beektu harka raasee haasofnaanii maaloo arrabsasee raayyaa tokkotti ni qisaa wayii yaadatanitti waa'ee saree sana. Tiiktookiin kun akkas nama gooti fakkaata hin gadda harka raasee dubbanna mana abdiitiin darbate. Ayyaama dhuftee? Oke, nama dubbisuu jiraash. Maal ta'e maaltu galee? Maybe harka raaftee haasofte ta'in asaniif ta'uu danda'a. Maammas Saaba yoo ammas bira dhufe restriktiin Ta'uu danda'a anyway. buusi nama buusisiin jedhu tole. Anas haa ta'u sasi bultii sadii si qaxxaa. Tole itti fufi. Yoo inni waa sitti fide jechuudha Maammas Saaba yoo inni mallattoo wayii sitti fide anas haa ta'u sas nu buusitii deebisi nu galchi akka wanna siin deebisi. Sitti sin buufna sirraa si cufa. Hayyee maalirra turre? Yaa gaaffii si gaafadhe mirkanaa'iinsa waan itti dhufeessan fakkeenyaaf Jibriil illee haa ta'uti waan biraa itti haa ta'uti ofii isaatii oduu addaan baafatiin mirkanaa'iinsa maaltu natti dhufe jedhee sanuu kophaa isaati kan inni argee namni biraa argine mirkanaa'iinsa waan sanii gaafate waan jedhuuf kaasee itti fufi dhugama keessummaatti manannas seene xiqqoo maatiin Rakkoon tokko hin jiru. Gabaaseen xumuraanis. maatii dabalataa godhannee irraa waan ta'eef isa gaafachuuf namni Abshir. dhufe. Maashaallah. Hedduu namatti tola. Ayyee. Nu dhaggeeffadhu cufadhuti. Namni yeroo rifateetti dhaabbatee waa siin gaafatu bana garaachiin laal. Yeroo waa rifateetti ati eenyu ati maali kan jedhaniin nama yoo dingata nagaadhaan argitee nama wal beeksisu ta'e yookiin immoo wanna keessatti malee nama yeroo sanatti bakka waan tokko si bira hin jirre dhufeedhuma si qabe kana ati eenyu itti iyyuu hin gaafattuun. Sigalee Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'aatii sanatti hin gaafanneeni qaxxitaa gara Khadijaa bira dhaqani san booda Khadijaa fuutee gara waraqaa dhaqxe jechuudha. Hin gaafanne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaafachuun dhiisuun isaanii badiidhaa miti. Gaafachuu dhiisuun badiidhaa miti. Isti warra sodaate malee kan gaafate mee fakkeenyaaf gaafa inni fuudhee maayikii cufadha. Nabiyyoonni gaafa dhufanii ergamaa Waaqayyoo akkas naan jedhee jiran ati eenyuudhaan ergamaa Waaqayyoo gaafataniiru. Ergamaa Waaqayyoo ta'uu eenyu sitti himi. Fakkeenyaaf nuti keessummoota gaafa jedhaniin Abrahaam bira dhufanii. Sinii galee maal jedhanii dhumarratti nuti ergamoota Waaqayyoo irraa ergamnee dhufneedhaniiti itti bani. Sinii galee waan sanaan alaa dirqama dhufanii ati eenyuudhaan ergamaa Waaqayyoo to'achuudhaa baatan wanni irraa fuudhamu tokko hin jiru. Fakkeenyaaf dubbii Waaqayyoo akkas jedhee natti dhufeedha Isqeel. Dubbii Waaqayyoo ta'uu isaa isa ragaadhateef Isqeeliif. Fakkeenyaaf nabiyyiidha Isqeel akka keessanitti. Dubbii Waaqayyoo ta'uu lakki dubbii Waaqayyooti kuni ana Gabreelii sitti fide jedhee wanni inni ragaadhateef tokko hin jiru. Maaliif inni sin gaafanne dubbii ergamaa Waaqayyootu natti dhufe dubbii Waaqayyoo natti dhufe jedhee malee kan dubbate. Sanii kun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo sanatti hin gaafanne utuu gaafatanii jiraatan hin deebi'u. Sirii galee
hin gaafanne no gaafatamee jiraate hin deebisaaf tokko lammaffaa innumtu moo wanni itti dhufee itti himnee fi sababa itti himneef qaba Jibril alayhi salaam sababiin itti himnee fi sababiin isaa Jibril alayhi salaam jecha rabbii fidee itti kennuu dhufe malee tawaawaquu hin dhufne wal baruu hin dhufne kan wal baruudhaaf wal bira deemu yookiin fira wal hin beekne wayitu wal baruudhaaf yookaan dhiiraa dubara wal hin beeknetu haay ateenyu wal baruudhaaf waan akkasitti wal hin deema malee dirqama miti namni ergaa qabu ergaa isaa qofatti kenne ergaa kee kelee kelee kan nak kenne ergaa isaatti kenne deema ateenyu yoo jedhe yoo barbaade kaas fallaga boo alanni ta'uu qalleen jedha yoo gaafate immoo dirqamatu itti hima jechuudha yoo inni gaafate yoo gaafatiin garuu ergaa isaa hodha kelee ergaa nak kenne fudhadhu ergaa kee biraa deemu kanuma qofa ani keleedha jechuun dirqamaa miti yoo inni gaafate meebisanuu daruurii yoo ta'e yoo dirqamate qofa deebisu namni Jibril alayhi salaam immoo ergama jecha rabbii fidee dhufe malee jecha isaa fidee dhufne otoo sana keessatti gaafa qur'aana suuraa iqraa kana irratti buuse ati eenyu jedhanii Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gaafate innis immoo sana deebisee fi sullamaan dhufee qur'aana keessa galee jiraate qur'aanni jecha namaa dabalata qaba malee jecha rabbiitiin jennu ture. Jibril eenyummaa isaatu gaafa sana beeksisee jiraate Nabi Muhammadis gaafatee jira. Mana sirra isaa lama godhe yoona dhagaa jiraatte. So daayilogii namni dubbatu achi keessa jira jenna malee jecha rabbii guutummaa guutuutti hin jennu quraana sana sila. Wanti nuti har'a mudhii keenya hidhannee afaan guunnee ija guuttannee sillaallee quraanni jecha rabbii qofa siniin jennuuf maaliif jennaani waan daayilogii waan Nabi Muhammadii fi Gabriel yookiin Jibril alayhi salaam gidduu isaaniitti haasa'ame fa'aa kan itti dabalataa waan hin qabneef jechuudha. Tole waan seenaa rabbi biraa fidee itti meen alatti jechuudha. Akkas galatooma namni gaaffii biraa qabu jiraate kan keessumsiisa yoo wanni ittiin immoo nan ba'a inshallah sumarratti. Nama gaaffii qaba sanatti keessumsiisna malee jalaa keessumsiisnu. Neetwoorkiin fakkaata nama waliin jirasi. Yesuus geetaadha kan jettu kana baneedhaan mi'a tokko masitti. Amma namni biraa seenutti rukutanna. Obsineet illee ni fixeetti ustaazi shahadaa qofatta fe. Okay. Akkam nagaa keete? Karaa kanarra dhufeera hin damee karaa kana wajjin. Milikii irraa jedhamu karaa kana fa'a. Ayyee. Ishi namni gaaffii qabdaa jirtu gaaffii qabdaa obsineet? لا يا Warratti jettee gaaffii.